Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Ahmed Imam app jalatti argamtan marti keessanuu akkaataa chaanaala keessan sabskraayibii kuma ittiin argattan isinii qabadhee dhufee jira iccitiisaa manuma keessan teessanii sabskraayib osoo naman kadhanne sabskraayibii kuma ittiin argachuu ni dandeessanii jechuudha. Jeetii yaadaa appilikeeshiniin kun bareedaadha. Waayifaan itti dhabe malee salaa nama bakka guddaa ga'uu jeetii yaada waayifaa dhaba maallaqaan dalagaa baadiyyaa irraa jechuudha. Akkasuma sanaan dura gaa YouTube seentanii Ahmed Imam app akkuma agartan kana sabskraayib godhuudhaan iddoo bilbilaa nu tuqaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. Ilmaan Oromoo kanneen agartanis sheer nu godhaa jenna. Akkasitti irraa deebi'uudhaan yuu chaanaal kan jedhamu channel kan jedhamu kana eessaa argannaa warra hojjetanis Play Store gubbaa ni argattu. Play Store gubbaatti kun olaal appilikeeshinii Play Store jedhamu kana tuqxanii akkasitti channel jettanii itti barreessitanii kiyyaan fagoon itti barreessee jira jechuudha. channel jettanii itti barreessitan asiin install isaaniin jaa kiyya immoo waan gabbu'ee jiruuf open naan jaa open kana tuqeetumaan akkanatti itti kutaa jechuudha. Akkasitti koonii isaan bitannaa tan iddoo sabskraayib jettu tana tuqxanii iddoo jalaa tana akkanatti tuqxanii eegas booda qaanii eedan amma xiqqoo inni konnekshinii dalagu akkanatti wanni akkanaa kun isanii dhufaa. Ergasii viidiyoon akkana dalaguu eegaltee koonii 63 koonii sana akkasitti amma isiin gaddumtu eedanii raasii tana tuqxanii akkanatti gaa iddoo pilaas jaamtu tana tuqxanii sabskraayib iddoo gubbaa tan jettu tana tuqxanii akkanatti tuqxanii ani viidiyoo kanatti biteen jira. Viidiyoo hanqa kanatti bitee jira. Hedduu viidiyoo namatti ol baasee jechuudha. YouTube kan biraati irratti YouTube kiyyaa kun kan lammaffaati jechuudha. Akkasumatti Ahmed Imam app irratti kanaan dalagajee yaadee iddoo gubbaa tanatti liinkii gaa sheer itti godhuudhaaf amma fakkeenyaaf kanatti finneeti YouTube keenya seennee liinkii YouTube wannuma takka irratti haa godhu amma fakkeenyaaf viidiyoo takka irratti haa godhu YouTube kiyya kanaan seenetiin gaa Abdulhamid Ahmad liinkii kana irraa fudhee liinkii kana asiin akkanatti irraa ergamu fuutan booda liinkii isaa koppii irraa gootanii asiin seentanii jechuudha. Akkana liinkii isaa asirratti koppii eegaluudhaan booda adda isaniin jaa sabskraayibii 10 koonii meeqa jaa koonii 2,600 jaa akkasitti itti daawwatanii jechuudha. Dan gootan sabskraayibii 10 akkasitti bitachuu dandeessanii. Sabskraayibii ammoo meeqa yoo bitachuu feetan 1,000 yoo bitachuu feetan akkam jaa mana tokkee mana 10 mana 100 mana 10 mana 10 mana 100 200 fi 60 qabaachuu qabdanii jechuudha. Sabskraayibii 1000 argachuudhaaf koonii akkaataa itti bittan isaniin garsiisaa jechuudha. Ammaan kiyya wanta sabskraayibii 10 naa danda'uuf sabskraayibii 10 biteetiin isan garsiisaa jechuudha. Sabskraayibii 10 daqiiqaa 60 keessatti jechuudha. Sekoondii 60 keessatti jechuudha. Sekoondii 60 mana akkasitti itti hafachuu ni dandeessanii. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan ammoo namoonni argitan namoonni gurguddaan Abduu Moobaayil Aappii Oromoo Saamsing Oromoo Istiidiyoo warroonni jedhamtan maaloo sheer naa godhaa viidiyoo kana Abduu Moobaayil Aappii viidiyoo namaatiin gadi hin bahina jee viidiyoo dhuunfaa kootiitiin hin gabbee kunoo subscribe naa godhaa sheer naa godhaa na jajjabeessaa maaloo ilmaan Oromoo naginaa dhaabbadhaa.